بريء تعبنيس بيه يا رب لقال أول Kileensi isaa namatti hin toluuni? Baay'ee nama. Isin jedhu jaalallee koo. Ishii kanatti naan jettu. Karaa fuulduraatti haadha manaa akkamii akkasii ta'uu barbaaddu? Haadha manaa akkamii akka ati naa taatu nawwa beekta. Waan baay'ee na waanarree. Miila naa dhiqxee achi siree naaftee irbaata qopheessitee na baattee otoo achirra immoo na geessitee akkatti natti tolu. Miila na dhiqxee jaarraa 21ffaa keesseerra. Edaa barri kan keessan ta'eera. Ababiya, sadeemtu. Naguma. Fayyaa. Akkam jirta? Nagaa keeti. Nagaa keeti. Fayyaa. Akkamii? Nagaa. Jirta? Fayyaadha wal baraane. Nagaa qaba. Naguma. Abbaa biyyaa naan jette? Biyyee ka abbaa biyyaadha. Bittis abbaa waamamti? Biyyee. Ani kanan beeku haadha waamamuu ishiiti jedheetan. Sun seera maleedha. Dhugaa keeti seer maleedha. Hundi keessan nagaa keessan? Nagaadha nagaa. Haati manaa keessa fayyaa ishiiti? Maal kan jettu? Dubbadhu malee maal jechaa? Haati manaa kee fayyaa ishiiti jechuu barbaadeeti. Maal jechaa? Maal inni kan jedhu dhugaadha moo? Ageessa waaqayyo hojii keessiifaa kennu ishee. Deemti jechuudha. Amma yoona ija kiyya fuuldura dhaabattee na ilaalaa jirta. Amma maaltu si hafe ija kiyya fuulduraan baddu. Jaarraa 21ffaa keesseerra ko. Miila na dhiqxee jette ko.